jilbarraanumte tabbatu waraannata surree jilbarraanumte tabbatu waraannata roorroqee ofitti dhufte tabbatu tattaaffata. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hundi keessaniif yaa ta'u jecha har'ammoo odeeffannoo baay'ee nama gammachiisu tokko isiniif qabadheen dhiyaadheera. Odeeffannoon kun maaliif immoo nama gammachiisaa biyya keenya keessatti kan ta'ee beekummoo ta'ee hin beeknedha kan jedhu bal'ina odeeffannoo kanaa isiniif qabadhee waan hin dhiyaadhuuf hanga xumura qophii kanaatti na waliin turaa isiniin jechuun barbaada. Hedduun keessan akkuma beektan odeeffannoowwan gaggabaabaa chaanalii Oromiyaa 24 kana dura isin bira gahaa akka turee fi haa ta'utii garuu artistiin keenyi gootichi Haacaaluu Hundeessaa erga boqotee booda garuu odeeffannoo biyya alaasaa ta'uu biyya keessaa tokko iyyuu isin bira gahee hin beeku. Har'aa booddee garuu qophiiwwan kaan akkuma jiranitti ta'ee odeeffannoowwan bu'aa qabeessa ta'an akkanumallee dhaggeeffatamuu qaban isiniif qabadhee waan hin dhiyaadhuuf laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun na waliin akka turtan kabajaan isin gaafachaa kallachumaan gara odeeffannoo kootti yeroon isinii dabarsu dhimma gurgurtaa albamaa artiist Haacaaluu Hundeessaa albama sadaffaasaa mata dureen maal mallisaa kan jedhuutinidha. Yeroo ammaa kana hedduun keessan akkuma beektan albamni kun biyya keessattis haa ta'u biyya alaatti marsariiwwan garaagaraan akkanumallee CDtiin koppii ta'ee gurguramaati jira. Haacaaluu Hundeessaa erga dhabnee waggaa tokko guunnee guyyoota muraasas lakkoofsisaati jirra. Oromoon addunyaawwan garaagaraa keessa jiru albama kanallee carraa argate hundaan bitachuutiin seenaa nama ajaa'ibsiisu biyya keenya keessatti ta'ee hin beekne galmeesseeti jira. Albamni kunis gurgurtaaf dhiyaatee guyyaa lama keessatti karaa gurgurtaa kaampaanii Apple iTunes kan jedhamuun albamni kun gurgurtaadhaan sadarkaa jalqabaarra taa'ee jira. Akkanumallee akka sadarkaa addunyaatti biyyoota garaagaraa keessatti keessumaayyuu Kaanaadaa fi Awustiraaliyaa keessatti sadarkaa tokkoffaan gurguramaa kan jiru yeroo ta'u akka guutuu sadarkaa addunyaatti immoo albamni kun guyyaa lama keessatti gurgurtaadhaan sadarkaa sadaffaa qabateeti jira. Seenaa biyya keenyaa keessatti gurgurtaan akkasii albamni toora intarneetiitti bahee yeroo jalqabaa fi akkanumallee biyya keessatti karaa appilikeeshinii Awtaar qarshii biyya keessaan yookiin immoo doolaaraan hanga siidiinsaa tokko tokkoon gara biyya keessaatti dhufutti bitachuun illee ni danda'ama. Appilikeeshinii kanallee namoonni hin beekne kan argachuu dandeessan Google Play keessaa daawunlood gootanii erga galmooftanii booda bitachuu ni dandeessu. Egaan jaalatamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 odeeffannoon baay'ee nama gammachiisa. Anaan akka dhuunfaa kootti hedduu natti tolee hedduun gammadee isinillee ni gammaddu jedhee yaade kana fakkaata. Kabajni waggaa tokkoffaa gooticha Haacaaluu Hundeessaa bakkeewwan garaagaraatti akka hin kabajamneef dhiibbaan taasifames haa ta'uutii garuu Oromiyaa fi biyyoota garaagaraa keessatti albama isaallee eebbisuutiin haala baay'ee namatti toluun Oromoon bakkeewwan garaagaraa gooticha kanaa yaadatee ooleera. Bakka jirtanitti albama kana orjinaala isaa bitadhaa. Akkanumallee namoota toora sooshaal miidiyaa kanneen akka YouTube fi Facebook irratti karaa ofii page yookiin immoo chaanalii Haacaaluu Hundeessaa otoo lakkifamiin namoota toora YouTube isaanii irratti upload godhanii galii irraa argachuuf yaalan saaxiluun deeggarsa lammummaa keenyaa akka baanuu dhaamsa kiyya lammataa isiniif dabarsaa. Odeeffannoon sa'aatii kanaaf isiniif hin qabadhe kanuma fakkaatti. Yoo isinitti tole kanaan booddee akkan isiniif dabarsuuf komentii jalatti naaf qoodaa jechaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhellee kanuma fakkaatti. Hagayoonaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatooma. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.